Dursee egaa laayifii kanallee egaa dhufuun barbaanne ture. Sababni laayifii kana dhufuu danda'eef uummanni keenya biyya alaa jiruu fi biyya keessaa jiru baay'ee burjaaja'aara. Hedduun isaanii kan piroofaayilii gurraachessan jiru. Gama keessatti illee hedduu na gaafachaa jiru. Kana waan ta'eef immoo dirqama yeroo uummanni keenya burjaaja'u calliftee ilaaluunis sitti hin tolu. Yeroo sabni kee burjaaja'u calliftee ilaaluun hedduu nama dhiba. Sababuma sanarraa kan ka'e kan laayifiis dhufuu danda'e. Amma haala yeroo ammaa deemaa jiru kanarratti keessattuu dhimma qabsaa'ota keenya isaaniin kiyyoo diinatiin sakaalamanii mana hidhaa keessa jiran jechuudha. Dhimma isaaniitiin wal qabatee waan haasa'uu barbaadetu jira haala amma deemaa jiru kanaan jechuudha. Ambulaansiin akkatti deemtee achi seenteerti waan jedhu irratti Qaallittii mana hidhaa Qaallittii yookaan kiyyoo diinni nuuf qopheessisan achi deemteerti kan jedhu. Deemuu danda'a. Meebii yoo deemes hanga ammaatti mootuu qabatamaan wanni ta'e ragaan qabatamaan nu bira gahee hin jiru. Deemuus danda'a, deemuu dhabuus danda'a. Kanaaf uummata keenyarraa maaltu eegama? Piroofaayilii gurraachessuu osoo hin taane, yaaddoof dhiphachuu osoo hin taane, osoo qabsaa'onni keenya mana hidhaa san keessatti waan tokko hin taane, osoo diinni rakkoo tokko irraan hin geenne waan nurraa eegamu gochuutu dursa. Ifama bahee. Kanaaf immoo uummanni keenya tasgabbaa'ee waan irraa eegamu gochuu qaba. Maaltu nurraa eegama? Hanga danda'ameen tokko taanee ka'uu. Keessattuu qeerroon biyya keessaa, ijoolleen keenya qeerroon biyya keessaa hedduu kanaaf bilbilaa turan gama kallattiitiinis, gama miseenjaraa, gama feesbuukaatiinis. Maaltu nurraa eegama? Yeroo hiriirri jiru akka kaleessa yeroo wayyaanee ofirraa ariinee biyyatti galchinee sanitti hiriira baaneetiniin mootummaa kan dura dhaabannee qabsaa'ota keenya kaleessa kiyyoo diinaa keessaa uummata keenya guutuu baasisan hidhaa baasuudhaaf nuti warri biyya keessa jiru qabsaa'uu qabna. Inni biyya alaa jiru galata guddaa qabdu rafaan jiran warroonni Awurooppaa fi Ameerikaa irra jiranis jechuudha. Akkasuma warroonni biyyoota Arabaa irra jiranis kallattii danda'ameen qabsaa'u. Kana yoo jedhu inni biyya keessaas qabsaa'aa jiru jechuu kooti miti. Qabsaa'aa jira. Haa ta'u garuu qabsoo akka Joohar yeroo ala jiru waggaa 4 waggaa 5 irraa qabsoo akkasii biyya keessatti wayyaanee hidda lafa qabatee akkasitti uummata keenya corataa ture san buqqise. Haala saniin uummanni keenya ka'uu qaba inni asii jechuudha. Ka biyya keessaa haala saniin ka'uun ni hafa. Joohar bara nama biraa abdatee miti kan biyya gale. Jireenyi isaa dhiisee kan biyya kana galee nama biraa abdatee osoo hin taane uummata keenya abdateeti. Nu abdateeti jechuudha. Baqqalaa Garbaa umrii isaa guutuu mana hidhaa keessatti akkasuma qabsaa'onni biraas sababa dhimma Oromoo dubbataniif mana hidhaa keessatti hanga har'aatti. Nu hoo maal godhaa jirrame? Mee mataadhaan ufaa gaafannu, mataadhaan wal gaafachuu jechuun keessuma keenyatti gaafii kana keessa keenyatti taa'u. Nuti bira waan tokkoomneen ka'inii fi malee qeerroon biyya keessaa osoo tokkummaadhaan kaane ta'e. Osoo tokkummaadhaan kaane wanti nu danda'u hin jiru. Biyya keenya irratti abbaa taanee dhuunfannee tokkummaadhaan kaana barra. Akka barbaannetti tarkaanfachuu dandeenya. Sababa tokkummaa dhabneef, sababa harkuu taaneef, sababa mallaqatti qabsaa'onni keenya kaleessa uummataaf qabsaa'aa har'a mootummaa mallaqaan hedduun isaanii jijjiiramanii
bahaa gala wal dhoogaa ofumaa wal sakaalaa sababa jarriin sun bitameef Oromoon nama baay'ee dhabe, nama baay'eetu qabsaa'afis, nama baay'ee qabsaa'aa qabas, nama baay'een itti bitamus keessa jira. Oromoo numa walitti bitamee wal qabaara. Maaf barbaachise kun? Barbaachisaa miti bar kun. Inni narra mindeeffamee qarshii 10,000 nyaatu gaafa bilisummaa saba isaa wajjin bilisoome 20,000 30,000 nyaatuu danda'a. Keessatti maaf of hin agarre inni akkasitti yaadee amma saba irratti bitamee saba isaa burjaajessaa, saba isaa hidhaadhaan takara irratti bitamee basaasaa bahaa gala qabsaa'ota keenya bahaa gala dhoowwaa isa man hidhaa jirullee achitti rakkisaa erga guyyaa torbaati irra Jawaar nyaata nyaanne eenyu fi uummataa fi achi keessa ta'anii hangam akka qabsaa'uun ulfaatu. Manni hidhaatu daran nyaatas nyaattu kasitti toluu miti irratti deebi'ee achi keessaa nyaata isaa osoo nyaatiin hangarraatti torbee caaluuf deema. Nuhoo maal godhaarraa jennee of ilaallu. Dhugaa isinitti maal laayifii waan akka laayifii seenuu jibbuu hin qabu. Hin barbaadus ture. Garuu mootu dirqameeti wanti seenuuf jechuudha. Gubaa keessa kee jiru tokko dubbattee xiqqoo keessa kee hin qabbanaa. Walumaa galatti immoo wanni jechuu barbaadu qabsoon nu haftii, hin kaane nu haftii tolchitee nu hafti. Obsa gaafatti qabsoon. Aarsaa gaafatti hanga lubbuu itti dhabuutti eebbisaa addunyaa Hacaaluu Hundeessaa. Qabsaa'ota hedduu kan itti dhabne. Isaan san yaadachaa qabsoo keenyaa finiinsinu. Wanti amanuu dadhabee hangarraatti du'a weellisaa Hacaaluu Hundeessaatii fi hanga ammaa hidhamuu Jawaar mana hangarraa Qaalitti jiru amanuu dadhabe keessi koosomaa beeku jechuudha. Ta'uun qabu kuni lubbuun bilikuma baate tasuma baate lubbuun eenyumtuu deetumaan badee nurraa qabsaa'utu eeggama. Wanti duubatti nu deebisu tokko hin jiru. Sodaa eenyumaa jechuudha. Hidhamnus Qaalitti makaleessa gootoowwan Oromoo hedduu argina. Wareegamnus immootu lubbuma akka qabsaa'ota keenya kalee wareegamanii san baannee deemna. Wanni duubatti nu ofu hin jiru. Biliis har'as ta'e boru qabsoon nurraa eeggama. Qabsoo finiintuun jechuudha. Aarsaa guddaatti baafnee hanga lubbuutti dhabuuttis maan taane. San ta'uu baannan warroonni irra oduu kanaan piroofaayilii gurraachessu. Namoonni piroofaayilii gurraachistan sirrii miti. Maaltu nurraa eegama? Piroofaayilii gurraachisuu miti. Dirqama nurraa eegamu bahuu qabna. Wabiin Jawaaris, wabiin Baqqalaa Garbaas, wabiin Hamzaa Booranaas, wabiin Shamsaddiin Xahaa, wabiin uummata qabsaa'ota keenya hidhamanii hidhaa jiranii numa warra amma hin hidhamin kana. Isaan caalaa hidhaa jirra bar nuti yaadaan. Hidhamnee irraa gaadiyamnee biliis haa kaanu. Har'as ta'e borus wannummaan dhufes yoo dhufe wanni nurraa eegamu. Qabsoo hanga dhumaatti hanga lubbuu keenya dhabuutti itti harkaanfachuu qofaan uummata kana hidhaadhaa baasuu kan dandeenyu. Kana waan ta'in wantummaan gaa bilisoomuudhaaf halkanii guyyaa nyaata dhugaatii keenya afaan of qabnee tarkaanfanneetiin lubbuu keenya hanga laatutti itti deemuuf fi ammallee qabsaa'ota keenya kakaleessa turanii sunis akkanumaan ta'a jechuudha. Qabsaa'ota keenya kakaleessa lubbuun baniif har'amaan hidhaa jiran kana maal irratti akkana ta'an isaan maaliif reebamanii maaliif wareegaman? Uummataa fi nullee akka nama tokkootti uummata keenyaatiif ka'uudha hanga dandeenyan jechuudha. Nu hafan kaane hin qabsoofne. Ammallee wanna hin jedhu baay'isee irra deddeebi'ee wanni jedhu dhiifamaa jaaladhee miti laayifii kan dhufuu danda'e.
sababa ammoo baay'ee isinitti himaa jiru kana qofaa fi hedduun isin jaaladha. Kabajamaa ulfaadhaa namoonni laayifii hin seeniin naan jechaa durarraa turtan har'a osoo hin taane dhiifama guddaan isin gaafadha. Baay'ee dhiifama guddaa waanuma keessa koo jirutu na dirqamsiiseetiniin ka laayifii seenuudhaaf dhufe malee waan biraa fi miti. Naaf jiraadhaa, baay'een isin jaaladha. Galatooma. Uummanni keenya biyya alaa jiru fi kan biyya keessaa jiru Oromoon hundumtiyyuu baay'een isin jaaladha. Ulfaadhaa. Tokkummaan keenyaa cimuu dhaamsa. Kanatti aansuudhaan immoo weellisaa Abdii jira. Haasawaa jirumee isa waliin isattiin isin dabarsa yaada inni qabu. Galatooma ulfaadhaadha. Waan hedduu waan silaan dubbachuu qabu sooniinuu isinitti dubbate. Please uummanni keenya homa hin taane nutti hin farrisina. Namni galanni Jawaar, galanni Baqqalaa Garbaa, galanni Hamzaa Booranaa, galanni qabsaa'ota Oromoo kana ture. Maaliif feesbuukuma kana qofarraa lallabaa ooluun maaliif barbaachise? Akka gaafa yeroo komandi poostii Jawaar nu iyyaa ture sanitti har'a Jawaariif fa'aaf Oromoo miliyoona 50 jedhaa turre san keessaa Oromoon 5 ta qabsaa'ota Oromootiif wareegamtu dhabamte. Oduu qabatama hin qabne illee ajandaa qabatama hin qabne osoo addaan hin baafatin uummata hin shororkeessina, uummata hin burjaajessina. Waa'ee amma ambulaansiin achi geette maarrii geette jettanii uummata burjaajessitan kana osoo addaan hin baafanne qabsaa'ota Oromootti du'a hin farrisina. Galatoomaa ulfaadhaa. Isin jaalannaa. Isin kabajnaa. Nu jiraadhaa. Isin jedha ulfaadhaa. Okay, Abdul Nasir gaa waa baay'ee jeera. Asumaan immoo maal isin jechuu barbaade namoonni tokko ka laayifii maa dhuftee hin dhufinnaan jedhan jiru. Har'a osoo hin taane yeroo baay'ee gama laayifii hin dhufin jedhan anis jaaladhee miti sababa dhufeef isiniif himeera. Beekasan isinii adabamaa. Wallee takkan isiniif ja'a sheer godhaatii wal biraan gahaa. Wallee takka sagaleedhaan isiniif jedha. Sheer godhaa wal biraan gahaa dura hiriyoota keessaniif sheer godhame. Okay. Sheer godhaati. Wal biraan gahaa ishee. Dhimma ambulaansii addaan baafannee waan jiru hirriba dhabnee taa'atumaan jirranis waan jiru adda baafannee wal beeksifnaa jechuudha. Galatooma baay'ee hedduun isin jaalladhaanillee galatooma baay'ee isin jaalladhaanis hedduu. Wallee kana naaf affeeramaa Maandeellaa Oromoo isa jedhudha. Isin affeereera naaf dhaggeeffadhaa. YouTube irratti ni argattu Maandeellaa Oromoo jedha. Dhaggeeffadhaa baay'een isin jaalladha. Isin affeereen jira.
Galatoomaa baay'een isin jaalladha. Horaa bulaa. Waan jiru immoo wal beeksifnaa jechuudha. Isa ambulaansii amma jedhamu kana.